Amma jamar. Bakki sana agartan kun godina Booranaa Aanaa Taltallee gandi qalloo kan jedhamu yoo ta'u, yeroo haala jireenyaa baadiyyaa keessatti yeroo ammaa namni hedduun kan qabeenyi qabu fooqii ijaaruuf yookiin man jireenya jaallatee firaashii algaa maali jecha yaaddee miidhaa adda addaa kanneen akka sukkaarii gilfiitii maaliidha. Garuu jireenya baadiyyaa keessa wanta xiqqaa tokko ijaarratanii maatii ofii nagaadhaan jiraachisuuf yookiin immoo haala mijaa'aa tokkoon akka warri jiraachisan haala baadiyyaa naannoo kanarraa isaan hubachiisa. Mee mana kana laala mana buyyooti baadiyyaa keessatti argama. Alis bakka qabbanaa jala teettuu fi maatiin yookiin immoo ijoolleen xixiqqoonis yeroo sa'aatii 8 ol ta'an gaaddisii gama sana waan ta'uuf ijoolleen xixiqqoon asis taa'uu hin dandeettu. Haala isaan agarsiisara kan keessa immoo haal xiqqaa tokko waan jireenya baadiyyaa keessa haal tokko isaan hubachiisaa footoo seenaa sana jecha. Jireenya jechuun bakka kanuma yoo agartan viidiyoo soofaa maalii wanti jedhan hin jiru. Garuu haal fakkeenyadhaan iddoon kun nama 6-7 qabachuu danda'a. Kun iddoo haadhaaf abbaan jireenya yookiin immoo maatii ofii keessatti ittiin buluuf ta'anudha. Iddoon kun immoo bakka ijoollee ofii itti bulfachuu danda'an. Bakka jireenyi baadiyyaa kanuma xiqqaa ta'ee jireenya gaarii mijaa'aa kan wal dhabiinsi hin jiru, wal tuffiin hin jiru, jaalalaan kan jiraatanudha. Haala jireenya baadiyyaa yeroo haal xiqqaa tokkoon isaan ibsa jedhee yaada. Namni hedduun yaada kan arguu dandeettan kanneen akka yuutuubii, feesbuukii, tiiktookii irratti. Gin haala jireenya madaalawaa kan ta'e godina Booranaa keessatti ganda qalloo kan jedhamu kan waan fakkaatuuf waan na hordoftaniif galatoomaa. Ayyeeshii galatoo.